Tigraayitti muddamni wal waraansaa haaroonni dhalateeti jira. Gamtaan Afrikaadhaa mootummaan federaalaatii fi TPLF dubbii daran ammeessurraa if qusachuu qaban jedhe. Dooniiwwan waraana Ameerikaadhaa funyaan Iraan jala ga'aniiti jiran jedhame. jalqaba irratti ka hordofaa turtan ijoo oduu guyyaa irraati bakka jirtan maratti nageenya isinaaga hordoftoota keenya miidiyaa harka keessan irraa Sofumer miidiyaa irraa oduu sa'aatii kanaa keessanii maa jiru an Oduu Muusaati kallattumaan gara bal'ina oduutti dabarra. Tigraayitti muddamni wal waraansaa haaroonni dhalateeti jira. Raayyaa ittisaatii fi humnoota Tigraay jidduutti walitti bu'iinsi uumamee jiraachuu maddeen dippiloomaasiidhaa ibsaniiti jiru. Mootummaa federaalaatii fi humnoota mootummaa Tigraay jidduutti walitti bu'iinsi uumamee jiraachuu isaa maddii oduu Faransaay, Agence France Presse fi Reuters maddeen tikaatii fi dippiloomaasii eeruudhaan gabaasaniiti jiru. Kaaba Itoophiyaadhaa bakka naannoon Amaaraatii fi Tigraayitti wal falmaa jiran irratti walitti bu'iinsi kun akka haaraatti haadho'e yeroo ta'u yeroo ammaan tanaa Tigraay keessatti muddamni lolaa hamaan uumameeti jira jedhameeti jira. Walitti bu'iinsi kun kan dho'ee jiru ammoo bakka naannoon Amaaraatii fi Tigraay lafa xiyye jechuudhaan yeroo dheeraaf irratti wal dhabaa turan keessaa takka yeroo taatu walitti bu'iinsi humnoota Tigraay fi humnoota mootummaa federaalaa akkasumas ammoo milishaa naannoo Amaaraa jidduutti uumamuu isaa hordofuudhaan lammiiwwan nagaa qe'ee fi qabeenya isaanii irraa kumaatamaan baqachuu eegalanii jiraachuun ibsameeti jira. Gorsaan dhimmoota Afrikaa ba'aa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed obbo Geetaachoo Raddaadha TPLF keessa warreen dheebuu wal waraansaa qaban ammas biyyattii gara wal waraansan taanetti galchuudhaaf sochirra jiran jechuudhaan komateeti jira. Gamtaan Afrikaadhaa mootummaan federaalaatii fi TPLF dubbii daran ammeessurraa if qusachuu qaban jeeti jira. Gamtaan Afrikaadhaa mootummaan federaalaatii fi humnoonni TPLF dubbii haalaan ammeessurraa cimsanii akka if qusatan waamicha dhiyeessee jiru yeroo ta'u durataan komishinii gamtaa Afrikaa Mohammad Ali Yusuf mootummaan federaalaatii fi humnoonni TPLF haala naannoo Tigraay keessatti uumamee jiru haalaan ammeessuudhaan gara gaaga'ama guddaatitti oofurraa haalaan if qusachuu akka qaban akeekkachiiseeti jira. Durataan komishinii gamtaa Afrikaa Mohammad Ali Yusuf haala kutaalee naannoo Tigraay keessatti tahaa jiru mara itti dhiyeenyaan hordofaa jiran ta'uu isaanii ibsanii jiran hoggaa ta'u taateen tibbana mul'ate kun ammoo yaaddoo guddaadha jeeti jira. Walitti bu'iinsa Tigraay keessatti mudate ilaalchisuudhaan gamtaan Afrikaadhaa ibsa baasee jiru kanaan waliigalteen Pretooriyaadhaa kan wal waraansa waggaa lamaaf dhiigaa ilmaan hiyyeessaa akka galaanatti dhangalaasee ture dhaabsise kun kabajamuudha qaba. Gamni lachuu ammoo waliigaltee Pretooriyaadhaa akkan caapne irraa if qusachuudha qaban jeeti jira. Gamtaan Afrikaadhaa qaamoleen hundinuu tarkaanfiiwwan haala jiru daran hammeessanirraa cimsanii akka if qusatanii fi akkasumas ammoo gocha wal amantaa isaan jidduu balleessurraa halaalatti dhaabbachuu akka qaban jala sararee ibseeti jira. Turizimiin utubaa guddina hawaas dinagdee biyyaatti jedhame. Hoggantuun biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaadhaa aadde Jamiilaa Simbiruu sagantaa daawwii iddoo hawwata turizimii dhagaa baabbilee godina Harargee baatitti taasifame irratti yaada miidiyaaleedhaaf kennaniin turizimiin utubaa ijoo guddina hawaas dinagdee biyya takkaa ta'uu ibsaniiti jiru. Aadde Jamiilaan akka jedhanitti yoo ta'e Oromiyaan qabeenya uumamaatii fi namtolchee hedduu qabaachuu ibsuudhaan garuu ammoo jedhan yeroo dhiyoositti sirnaan itti fayyadamuu dhaburraa kakee bu'aan barbaachisu hawwata turizimiidhaatii fi iddoowwan turizimii qabdurraa biyyattiin akkan fayyadamne taatee jiraachuu yaadachiisaniiti jiru. Biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaadhaa bu'aan barbaachisu akka qabeenya turizimii Oromiyaatirraa argamuufis ciminaan hojjechaa jiraachuu kan ibsite hoggantuun biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaadhaa biiroon isaanii gama fuula duraatittis iddoowwan hawwata turizimii Oromiyaadhaa bu'aa barbaachisu akka argamsiisaniif ciminaan ka hojjetan ta'uu ibsaniiti jiru.
Adde Jamiilaan dabalataanis ammoo aanaalee Oromiyaa hunda keessatti paarkiin turizimiidhaa tokko tokko akka hundaa'u hojjetamaa jiraachuu kan ibsite yeroo ta'u yaa'insa turizimiidhaa gama Oromiyaatti taasifamu daran cimsuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaadhaa kutannoon hojjechaa akka jiru ta'uudhas ibsiteeti jirti. Oduu biyyaalaatii fi oduu xumuraatiin ammoo dooniiwwan waraanaa Ameerikaadhaa funyaan Iraan jala ga'anii jiraachuun ibsameeti jira. Dooniin waraanaa Ameerikaa gurguddoon funyaan Iraan jala ga'anii jiraachuu White House irraa ifoomeeti jira. Muddamni waraanaa akkaan hamaa ta'e baajiddu galeessaa keessatti eega dhalate bubbulee ka jiru yeroo ta'u amma ammoo dooniiwwan wal waraansaa Ameerikaa gurguddoon funyaan Iraan jala qubatanii jiraachuu masaraan Oval ibseeti jira. Pirezidaantiin Ameerikaadhaa Donald Trump haleellaan akka irratti raawwatamne yoo barbaadde Iraan saffisaan oomisha niikularaa dhaabuu akka qabduu fi mormitoota ajjeesuu dhaabuu akka qabdu gaafatee ka jiru yeroo ta'u masaraan Teheraan ammoo biyyi warra Pershiyaadhaa harka qaaxarra keenyatti isin eegaa jirraa nagaan koottaa waan jetteeni jirtu fakkaatti. Walgaarrinfannaan Teeraanii fi Waashingitan jidduutti torbaanota dabran keessa ture gama wal waraansa hamatti fuula garagalfatee ka jiru yeroo ta'u dhimma Iraan ilaalchisuudhaan ammoo gamtaan Awurooppaadhaa gama isaatiin humna eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan tarree shororkeessitootaa keessatti dabaluu isaa ibseeti jira. Gamtichi kana murteesse ammoo torbaanota dhiyoo Teheraan keessatti mormii mudate hordofuudhaan humni eegdota warraaqsaa Islaamaa Iraan hiriirtota lubbuu galaafateeti jira eega ji'e booda yeroo ta'u gareen eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan ammoo qaama mootummaa Iraan olaantummaadhaan tiisu jaameetti amanama. Qoqqobbii gamtaan Awurooppaa humna eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan irra kaa'ee kanaaf ammoo Teheraan imbaasiiwwan biyyoota miseensa gamtaa Awurooppaa ta'an kan biyya isii keessatti argaman hunda cufuudhaan ambaasaaddaroonni biyyoota Awurooppaadhaa saffisaan Teheraan gallakkisanii akka bahaniif mari'achaa ka jirtu yeroo ta'u muddamni cimaan Awurooppaadhaa fi Iraan jidduttis dhalateeti jira. Dooniiwwan waraanaa Ameerikaa kanneen funyaan Iraan jala gahaniiti jiran jechuudhaan Waashingitan ibsiteef ammoo Teheraan gama isiidhaatiin nutis quba keenya qaaxarra godhanneeti isin eegaa jirra jechuudhaan deebisaa kenniteeti jirti. Egaan hordoftoota keenya miidiyaa harka keessanirraa Soofumar miidiyaa irraa oduu sa'aatii kanaaf isin biraan gaa turre kanumaan raawwannee jirra. Sagantaalee fi qophiileen Soofumar miidiyaa kaafanitti dhufanii fayyadaa galatooma.